Prezidentiin Ameerikaadhaa Donald Trump lola Iiraanii fi ammaan tana Ameerikaa jirutti gaggeeffamaa jiru kana ilaalchisee akka gammachuun qabne irraa haasawaati turre inumaatu haalan frustrated ta'ee kanarratti gartee karaa lola kana itti baasu takka agartee akkumaan amma dura isinii himaa ture sanitti Trump wanni inni godhuu barbaadu lola kana injifatee China dhaquudhaaf akkasitti gartee Xi Jinping dura taa'ee gartee kuno Ukraine's Venezuela's gartee akkana garagalchinee jirra. Iran's garagalchinee jirra. Amma gartee ati carraa takkallee hin qabdu nu wajjin waan nuti siin jennu irratti gartee walii galuu malee je'ee silaa itti dhaadachuudhaaf. Isin galtee dubbiin hagguusan karaa gartee humna qabeenya takka gartee strength irraa marii gootaa jechuu. Okay? Politikaan kun sabaataadhaan beekaa. Hai. Namni akkanumatti gartee wanti xiqqoo irratti wal cinaa ta'anii amma fakkeenyaaf yoo nama wajji wal lolte namni wal lolu kun gartee tokko kadhahee moo'e akka kadhoome wajjin wal bira ta'anii gartee hogguu namni walitti araarsu beekaa. Kadhawee san gartee olaantummaa takkaatu itti mul'ata. Kadhoome kun gartee ammallee silaa yoo carraan taateef haareetti gartee lolatti deebuu barbaada akka gartee mooyuu barbaada. Isin galtee so humnoonni lameen kuni lolarra waan jiraniif jecha Prezidentiin Ameerikaadhaa gartee Venezuelaa gartee akkuma godhee addamuurratti Venezuelaa qofaa mi beeka Paanamaa godhanii jiranii Paanamaas gartee China Paanamaa keessaa baasan achi booda Venezuelaadhaa ammaan tan ammoo Kuubaa irrattis hojjechaati jiranii achiin silaa gartee deemanii Iiraanii silaa kuffisanii China gartee okay ammaan tana gartee koornaratti si qabneedha dubbiin isin galtee sossoo hin dandeessanidha. Amma gaa Chinaan waan galtee waan beektuuf jecha hogguu sanitti gartee xiqqoo gartee akka isaan barbaadanitti waliin gatteessanii haasofti. Amma immoo dubbiin bikkasanii miti kunoo Iiraanis gartee kufuu diddee yoo Prezidentii Ameerikaatis dhageessanii jirtan yeroo hedduu ogguun irra deddeebi'ee isinii himu. Jarri kuni gartee maaliif caljaaniituma hin kuufne maaliif harkan kannanne barnuuti kanaa je'ee gartee afaanii baafatee isaan kana oguu kadhatus dhageessanii jirtan. Okay? Amma gaa akka immoo gartee dubbiin jirtu sanatti Prezidentiin haalaan akka gammachuu hin qabne. Okay? Inumaatu gartee amma idaannoodhaan miidiyaaleen Ameerikaa keessaaf gartee warreen ekspertoonni adda addaa akka jechaa jiranitti Prezidentiin Ameerikaadhaa odoo China hin deeyne lola Iiraanii hojii kana kaasuu hin barbaadu jechaa jiran. Okay? Garuu guyyaa kaleedhaa yeroon isin himaa ture hogguu gartee live irra turre yoo yaadattan takkaa gartee I think videoodhaan hin godhee jiran fakkaata. Prezidentiin Ameerikaadhaa miidiyaadhaaf ibsa godhaa odoo jiruuti anamma hoggaan gartee isin wajjin addabee booda deemeetiin jeneraalota wajjin walgahii godhuu deemaa je'eniti dubbachaa tureen isin hin jee. Okay? Hogguusan Prezidentiin wanni inni jechuu jiru laal Prezidentiin wanni jechuu jiru warra miidiyaatiif himutu hin jiru. Okay? China fi Iiraanii fi gartee himu jira. Ani lola kana gartee jabaadhee itti fufuudhaaf ilaa hanqa inni gartee China irraas deebi'u eeguun ooluudha. Fakkeenyaaf gaa sabtii fi alada keessa gartee as deebi'a. Yeroo inni gartee China irraas deebi'e booda yoga biyyootan biraatti gartee goruu baate. Okay? Lolli kuni haareetti gartee achi booda jabaatee itti fufuudhaa ta'aa jechuu isaaniiti. Okay? Amma gartee gaa marii isaanii tanarratti wanni gartee idaannoodhaan taraa tana duran lola gartee waraana qofaa odoon taane waraana samiidhaa qofa odoon taane jechuu.
kanarratti akkuma reefuun tan isiniin jee waraanni Iiraan sha'akalli waraana miilaa magaalaa Teeraanii alatti gaggeessaati jiran. Keessaafu guyyaarraan tanaa bikke heddutti tooftaalee adda addaatiin warra gartee misaayila gartee kan lafarraa samitti ol dhawanii akkasuma sanitti gartee warra makiinaadhaa mekanaayizii warra tahee warra wantaan deemu motorsaayikiliin deemu warra miilaan deemu shaakalli guutumatti gartee shaakalli waraana Ameerikaa kana akkaataa itti haleeluudhaaf ta'an sanirratti tooftaa adda addaa itti fayyadamaniiti garsiisaa turanii miidiyaaleen gartee garagaraa wal jalaa fuudhaniiti gartee olii gad oofaa jiran. Kanarratti wanni isin hubachiisuu barbaadu waraanni Iiraan lola gartee jabaa waraanaan lola gartee jabaa kan miilaa gartee kan biyyootan hedduun garsiisuu barbaadan sanirratti miti keessaan shaakalli godhaa jiran. Lola akka Afgaanistaan keessatti warri Taalibaan Ameerikaa wajjin godhaa turan lola sanirratti shaakalli godhaa jiran. Okay? Yoo yaadattan yoo gartee lola Ameerikaa fi Taalibaan jidduudhaa kan amata 20 ol deeme yoo yaadattan warri Taalibaan kuni murna adda addaati qaban. Murna gartee miilaan deemu, warra motoraan deemu, warra makiinaan deemu, warra akkasitti gartee adda faca'aniiti bikka adda addaati biyya san guutuu keessaa lola Ameerikaa irratti gaggeessaa turan. Inumaa akka gartee riphee loltootaatti jechuu. Sanitti kan Ameerikaan isaan mooyuu dadhabde amata 20 guutuu. Boodarra akkasitti Ameerikaan meeshaalee waraanaatu odoochi keessaa hin baafatin dhiisanii fi qaamumaan baafatanii deemanii jechuudha. Okay? Akkasitti quba qabaadhaadha. Lolli kuni gartee jabaateetuma itti fuudhataa tana gartee shakkiin takka illee hin jirtu. Maaliif Ameerikaan gartee wanni isin barbaaddu fi wanni isin gartee jiddu galeessa bahaa kanarratti godhuu barbaaddu olaantummaa amma gartee olaantummaa Iiraan harkatte tana. Yoo akkanatti itti fuutu taate Iiraan jiddu galeessa bahaa kana akka jirtutti Ameerikaa jalaa gabbaaftiidha. Akkasuma sanitti dhiibbaa hamtuutu Izraa'el irra dhufaadha. Kana hunda gartee sodaachaa jiranii tanaaf gartee ittiin dhiisanii isiniin jechuudhaaf. Dhumarratti gartee akkana reefuun tana oguun kubbaa miilaa geeba kubbaa miilaa tan amma Ameerikaa keessatti gaggeeffamuu deemtu keessaafuu gartee tapha Poorchugaalii fi Kolombiyaa jidduutti gaggeeffamuudha ta'u kanneen isiniimaa ture gatiin tikeeta averejin qarshii 2,500 irraa eegaleeti ilaa hanga qarshii 4,000. Okay? Gatiin averejin karraa gadii qarshii 1,600 ilaa hanga qarshii 2,300 karraa gadii. Okay? Kanammoo toora gartee VIP immoo ilaa hanga toora $1 miliyoona takkaati. Akkasuma warreen gartee VIP tuni gartee level adda addaa qabdi. VIP irraa warreen gartee dura taa'u jechuudha. Kanatti gartee gasiqee warri taa'u toora qarshii 5,000 jechuudha. Okay? Kuni beeka geema duraati. Tapha gartee geebaatii miti. Tapha gartee dhumaatii miti. Tapha duraa gartee tapha duraa Cristiano Ronaldo ijaan laaluuf jecha. Amaasis tapha isaa hadhumaatii gartee addunyaan tun hundinuu irratti hirmaattee waan ajaa'ibaati mi dilla kana gartee qaaloomin isaa nugusoota kamiyoo Poorchugaal keessa nugusoota jira warri wajjin taphachuu deemu. Amalal tikeenni kan qarshii 2,500 kuni bargaa tikeeta warra gartee olii san taa'u jechuu beeka. Olii gartee wanta bira isteediyoma gartee gama olii fagoo achirraa kubbaa laaluudhaaf wanta si barbaachisa naaduraa gurguddoo gartee wanta manatsirii itti ilaalaniin san gaagilii si barbaachisa. Gaagiliidhaan akkasii yoo laaltee malee wanta arguun dandeessu adda fagoodhaa beeka hedduu siin mul'atu. Qarshii 2,500 kafaltee achi taa'urra
kuma shanii nama xiqqoo gasiisee taasisa jechuudha. Amma gaa kana keessa beeka warra qarshii 100 kafaluu jira, warra 200 kafaluu jira, warra 300 kafaluu jira, akkasumatti deemaa beeytanii tartiibni isaa warri gartee gasiqee akkasitti gaafiin xirra tattaa'u san gad dhufee jechuudha. San gaa eessa qaaliidha beeka. Trump bara kanaa gartee akka naggadaatti ilaalaa jira miti kubbaadhaa war. Haay. Waa hedduu jira bara keessa daldala guddaa jira bara. Doolaara bara birriin isin jechuu jira seetanii. Hogguun qarshii isin jiru isin qarshiitti hin fudhatina. Doolaara jechuu kiyya. Okay. Nuti asitti qarshuma jennaan doolaaraanis ammoo doolaaratti gatiin isaa. Maallaqa guddaadha wali qabuudhaaf deeman. Kuni tapha tokko amma tapha kana gartee isteediyooma kana keessa isteediyooma ammatti taphachuu deeman Hard Rock jaaniini yoo xiqqaate nama 8,000 fuudha isteediyoomni kun. Duuba gaa namni 8,000 gartee gatiin isaan kafalan qarshii 2,500 irraa ilaa hanga doolaara miliyoona takka hogguu kafale. Kana gaawee walitti deebiste yoo xiqqaate gartee taphuma tokkichaa kanarraa toora gartee doolaara miliyoona 100 takka gartee doolaara miliyoona 200 walitti qabuu ni danda'an jechuudha. Tapha tokkorraa waan ajaa'ibaati beeka.